Guyyaan dhugaa gahuun ooluun guyyaa tokko kaampii baqattootaa keessatti yeroo asaafamu yaaraa waraanaa keessattis yeroo kadhatamu har'a halaabaan Falastiin ol ka'uu jalqabde fincilaaf osoo hin taane beekamtii argachuuf Eeshiyaa yookiin Afrikaa keessatti osoo hin taane Awurooppaa keessatti sagalee addunyaa humna guddaa qaban keessaa tokko Faransaay irraa waggaa 75 baqachuun dhiigni dhangala'uu fi waadaa cabsuu booda callisa warra dhiyaa waggoota 12 darbanii booda Faransaay sodaa cabsitee callisas cabsiteetti. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron biyya Falasxiiniif beekamtii ni kennina jechuun labsaniiru. Addunyaan jijjiiramaa jirti. Lafti dippiloomaasii jala jiru caccabaa jira. Akkasumas seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif humni G7 tokko akka Falasxiin walii wal dura dhaabbachuu jalqabe. Siyaasa qofa miti kun raajidha. Obomboleettiin dhufaa jira. Abdiin isaa akkasuma. Garuu namni hundi gammachuu hin qabu. Sababni isaas sabni tokko gaafa ka'u kan biraan raafama. Gara boqonnaa haaraa baha giddu galeessatti dhuftanii guyyaa hiree Falastiin bara baraan jijjiiruu danda'u dhagahuuf baga nagaan dhuftan jennaan. Murteen mootummaa Faransaay Falasxiiniif beekamtii kennuu addunyaa keessatti kirkira lafaa uume. Dippiloomaasii baha giddu galeessaa gingilchee mootummaa Israa'el ariifii rifaatuudhaan mataa qabachiise. Tarkaanfii utubaawwan dippiloomaasii addunyaa raasee fi onnee baha giddu galeessaa keessatti sagalee dhageessisuun Faransaay dubbatte. Adoolessa 25 bara 2025 ilaalcha addunyaa jalatti ulfaatina seenaa duuba jiru Macron murtee cimaa fudhachuu beeksise. Faransaay mootummaa Falasxiiniif beekamtii ni kenniti jedheera. Labsii kanaaf Faransaay humna G7 jalqabaaf sagalee Awurooppaa keessatti dhiibbaa guddaa qabdu taate biyyoota 142 waliin ta'uun mootummaa Falastiin mirkaneessite. Abjuu yeroo dheeraa fi eegamaa turee fi miliyoonota gammachiise Israa'el muufachiise raggaasisuu beeksifte. Macron ergaa X fi Instagram irratti halkan edaa maxxansaniin akkas jechuun labsaniiru. Baha giddu galeessaa keessatti nagaa haqaa fi bilisummaa waaraa fiduuf Faransaay waadaa seena qabeessa ta'e qabduun mootummaa Falasxiiniif beekamtii akka kennitu murteessee jira jechuun ibse. Sirni beekamtii kennuu yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ji'a dhufu fulbaana keessa gaggeeffamu irratti ni raawwata jechuun dabaleera. Waraana Gaazaa xumuruuf lammiilee nagaa rakkatan baraaruuf akkasumas mootummaa Falastiin hojiirra ooluu danda'u kan waraanarraa bilisa ta'e ijaaruuf yeroon isaa amma jechuun dubbateera. Jechi Macron uummata Falastiin fi hooggantoota isaatiif dukkana keessatti ibsaa qabsiise. Itti aanaan pirezidaantii Falastiin Mahammud Abbaas deebii kennaniiru. Faransaay seera addunyaaf kutannoo qabduuf mirga hiree murteeffannaa keenya fi mootummaa walabaa keenya hundeessuuf deeggarsa qabdu agarsiisa jedheera. Yeroo baay'ee siyaasa biyyoota dhiyaarraa fagaatee kan argamu Hamaas illee beeksisa kanaaf deebii kenneera. Tarkaanfii gaarii uummata keenya cunqurfamuuf haqa hojjechuu fudhatame jechuun ibseera. Addunyaan Arabaas gammachuudhaan deebii kenne. Saudi Arabiyaan murtee seena qabeessa jechuun biyyoonni biroos akka hordofan amaniiru. Yordaanos tarkaanfii kallattii sirrii jechuun ibsite. Kaampii baqattoota irraa kaasee haga gola dippiloomaasiitti sagaleen abdii ol ka'aa jira. Yaa ta'u malee Raamaalaa fi Gaazaatti gammachuun osoo dhoohu Teel Aviiv irratti aarii samii ibse. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'u murtee kana badhaasa shororkeessummaa jechuun balaaleffate. Innis akkas jechuun akeekkachiiseera. Tarkaanfiin kun bakka bu'ummaa Iraan kan biraa uumuuf balaa qaba. Akkuma Gaazaan taate Israa'el balleessuuf bakka furguufamu malee nagaadhaan nu cinaa jiraachuuf miti jechuun aarii isaa ibse. Itti aanaan muummicha ministeeraa Yaariif Laaviin kana caalaa deemuun akkas jedhaniiru. Seenaa Faransaay irratti mallattoo gurraacha gargaarsa qaanii malee shororkeessummaaf ta'e jechuun ibse. Lafa Israa'el bara 1967 irraa eegaltee dhuunfatte West Bank ofitti makuuf yeroon isaa amma jechuun akeekeera. Dabaluunis gaabbiin osoo uumamin Israa'el hatattamaan West Bank akka dhuunfattu labseera. Beeksisni kun Israa'eliif kan dippiloomaasiin turre gantummaa ture. Tarsiimoo ishee irrattis balaa ture. Michuu dhiyoo Israa'el
Israel kan taate Ameerikaan cimsitee cinaa ishee dhaabbattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Rubioon tarkaanfii Maakroon kanam murtee of eeggannoon qabnee fi miidhamtoota waxabajjii torbaa irratti haleellaa godhame jechuun balaaleffataniiru. Akkasumas Hamaas jajjabeessuu fi marii nagaa duubatti deebisuu qofa jechuun akeekkachiisaniiru. Tarkaanfii kanas kan dogoggoraa fi balaa qabu jechuunis ibsaniiru. Ta'us biyyoonni dhiyaa hundi Waashingtan irratti waliin galle. Ispeen kan duraanuu Faalastiiniif beekamtii kennite haamilee Maakroon simattee jirti. Waliin taanee waan Netanyahuun balleessuuf yaaluu eeguu qabna jechuun muummichi ministeeraa Ispeen Pedro Sanchez ifa godheera. Furmaanni mootummoota lamaaf furmaata tokkicha jechuunis mirkaneesse. Kana booda ijji addunyaa gara Berliin, Roomaa fi Londanitti garagala. Daandii Faransaay ni hordofumo. Israa'elii fi USA cinaa dhaabbatu. Faransaay tarkaanfii qajeelaa fudhattee jirti. Israa'el biratti gantummaan ilaalamus Palestiiniif garuu haqa gonfachiisa. Addunyaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fulbaana gaggeeffamu yeroo eegdutti akkuma boombiin ammallee Gaazaa irratti kufu abjuu West Bank keessaa ni biqila. Gaafiin tokko aarii keessa ol ka'a. Siyaasa caalaa sagalee guddaa qaba. Beekamtii Falastiin nagaan ni fidamu. Obomboleettii haaraa qabsiisa. Yeroo qofatu deebisa. Ammaaf garuu addunyaan ni ilaalti. Seenaan isaa hafuura isaa qabata.